Ashama akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo ilmaan Oromoo akkuma argaa jirtan gara walabummaa miidiyaa neetworkiitti baga nagaadhaan dhuftanii haala uummanni keenya keessa jiruu fi irra jiru irratti haalli yeroo ammaa maal fakkaata kan jedhu irratti yaadni uummata Oromoo maal fakkaata kan jedhu mata dureen keenya kana ta'ee jira jechuudha. Mata duree keenya kana gubbaa irratti wantoota hedduu kaasuu dandeenya. Oromoo maal yaadaa? Yeroo ammaa kana keessatti koronaan nama fixaa jira moo mootummaan nama fixaa jira kan jedhu biyya sana keessatti waan jiru hunda kaafnee irraa mari'achuu dandeenya jechuudha. Yaanni uummataa maali? Yaanni namootaa maali? Namni amma koronaa biyya Itoophiyaa keessatti yookaan immoo akka Oromiyaatti uummanni keenya har'a mootummaa sodaachaa jira moo koronaa sodaachaa jira? Akkaataa itti koronaa ofirraa dhorkan uummanni keenya labsaa jira moo mootummaan nu dararaa jira? Kanaan qabatee akka nuti gadi hin baaneef ol hin seenne nu gochaa jira kan jedhu irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Gaaffileen jajjabduu nuti irraa mari'achuu barbaannu wantoota akkasiiti. Maaliif haala ammaa keessatti koronaan nama hedduu biyya hedduu keessatti balaa hedduu geggeessaa jira. Kanaaf uummata Oromootiif egaa akka har'aatitti odeeffannoo har'a qabnu hanga tokko walii kennaa maaltu deemaa jira kan jedhuu fi dhimma koronaa gubbaa irratti biyyoota keessa jirru kana keessatti haalli amma jiru haalli koronaan amma addunyaa qabatee jiruu fi biyya alaa kana namni hunduu koronaa himachaa jira. Maaliif biyya sana ammoo Oromiyaa keessatti uummanni keenya maaliif mootummaa himata? Mootummaan kun hanga yoomitti kan jedhuu fi kanuma kanaan wal qabatee haala kanarratti Oromoon maal yaadaa jira kan jedhu namoonni fedha qabaattan karaa bilbilaa, karaa miseenjeriitiin, karaa hundaatiin mari'achuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaa fi jaallatamoo fi kabajamtoota keenya ammas egaa qophiin keenya inuma turaa waliin jirra. Har'a waa'ee koronaan uummata hiraarsuu keessatti addunyaa hiraarsuu keessatti biyyoonni akkaan malee hiraarfamaa jiran sadarkaa tokkoffaa irratti Ameerikaan har'a nama 1,090 dhabdee jirti. Akkasumatti biyyi Ispaaniyaa har'a xiqqoo gadi bu'ee jira. Ispaaniyaan nama 41 dhabee jira. Itaaliinis har'a gadi bu'ee jira. Nama 482 dhabee jira. Faransaay akkasumatti nama 642 dhabee jira. Jarmanii nama 74 dhabee jira. UK'n nama 888 dhabee jira jechuudha. Har'a Turkii keessatti nama 121 akkasumatti Iraan keessatti nama 73 akkasumatti Bulgaariyaa keessatti nama dhiifama Turkiyaa keessatti nama 123 kan wareegame kan har'a du'e jechuudha. Iraan keessatti namni 73 kan wareegame. Bulgaariyaan nama 290 dhabdee jirti. Biyyi ani keessa jiraadhu kunoo nama meeqa akka dhabe akkasumatti asumarra jira. Biyyi ani keessa jiru biyyi Siwiidin har'a nama 111 dhabee jechuudha. Walumaa galatti koronaa himachaa jiran uummanni koronaa sodaachaa jiranii koronaan baay'ee hamaadha. Uummata keenya baay'ee kan sodaachisaa jiru immoo biyya keessatti mootummaa wayyaaniiti. Mootummaa Abiyyi jechuudha. So kana akkamitti ilaallaa akkamitti ilaaltanii kan jedhuu fi mee namuu yaada mataa ofii mootummaan kuni uummata kana koronaa caala kan qeerroo adamsee hidhu. Akkasumatti wanni amma daawwachaa jiru wanni nuti argaa jirru mootummaan Itoophiyaa kuni warri akka Taakkalee Uumaa fa'aa namoonni isaan gargaaraa jiran Oromoo otoo hin taane nafxanyoota gargaaraa jiran. Yeroo hedduu gara Corqoositti fe'ama. Corqoos keessa Oromoon meeqatu jira yoo jennee kalaallu taate baay'ee xiqqaadha. Uummanni Oromoo Corqoos keessa jiru xiqqoodha gadi bu'aadha lakkoofsan. So kanaafiyyuu akka kana gubbaa irratti
nafxanyaa gargaaraa uummata keenya immoo hidhaa ajjeesaa bakka adda addaa keessatti Oromoon ajjeefamaa jira. Fakkeenya fi naannoo Cinaaqsan keessatti uummanni keenya baay'ee hidhamee jira. Namni sadii dheengaddaa ajjeefamee jira. Rakkoo hamtuutu jira. Gara kaaba Oromiyaatiin Walloo irrattis akkasumatti yaada wal fakkaataa Afaarii wajjiniin akkuma lolli itti fufeetti jira. Darbee lolli ni jira. So kanaafiyyuu uummanni Oromoo kan sodaachaa jiru amma koronaa caalaa mootummaa kana jechuudha. Kana bira darbee uummanni ayyaana bahaa jira. Inni ayyaaneffataa gurguraa jira, bitaa jira. Kun hundinuu biyya sana keessatti akka silaa isaan state of emergency yookaan immoo labsii yeroo hatattamaa labsanitti uummata kanaa fi guutummaan guututti dahoo ta'uudha, uummata kana gargaaruudha. Odeeffannoon biyya san keessaa bahaa jirus immoo ijoollee daa'ima fa'aa qabamaa jira. Biyya faranjii kana keessatti daa'imni qabamaa jiru hin jiru. Waan sin dhufu hanga ammaatti gabaasan dhufu ijoolleen amata nama waggaa 16 kan ta'u biyya Faransaayitti kan du'e garuu daa'ima baay'ee xixiqqaa kanarratti hin mul'atu. Biyya alaa kana keessattuu garuu biyya san keessatti daa'ima irrattis mul'achaa jira. Wantoota kana baay'ee uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoo beektee namni hubachuu fi hin dandeenye, namni arguu fi hin dandeenye irra jira jechuudha. Yeroon kana isiniin jedhu uummanni dhuguma dubbachuudhaaf koronaa kana akka namni hin fayyine hin beeka. Namni koronaa sodaatu mootummaa sodaachaa jira. Qeerroon har'a wanni isaan iyyan, wanni isaan dubbatan waan mootummaati. Mootummaan nu hidhee, mootummaan nu ajjeese. Namni dhukkuba kanarraa akkamitti akka hafu yaaddoo otoo hin taane namni gabbaheetuma manuma isaa irratti qe'eedhuma isaa keessatti ijoollee yuunivarsiitii irraa galte amma manni barumsaa haa cufamu jedhanii ofii isaanii murteessanii mana barumsaa cufanii jiran. Namni mana barumsaa kana keessaa gara manaatti deebi'uu hin dandeenye. Kan manatti deebi'ee jiru hidhamaa jira. Sigalee namni kuni maaliif ta'e? Kuni maal amma yoomitti ta'a? So mootummaan amma jiru kuni mootummaadha moo shiftaadha? Kan jedhuu fi kana irratti marii gochuun nurra jira jechuudha. Isa kanaafuu uummanni Oromoo bakka jiru ka'ee harka wal qabatee wanni hawaasa Oromootiif ilmaan Oromoo maraaf wanni nuti dhaamnu akka nama tokkotti wanti nani dhaamu yoo jiraate uummanni keenya rakkoon kun ganaa babal'achuudhaaf deema. Rakkoon uummata keenya irratti dhiyaachaa jiru kun namni kamiyyuu ka arguu fi hin dandeenye, namni kamiyyuu ka hubachuu fi hin dandeenye rakkoo hamaatu uummata keenya fi hawaasa keenya irratti deemaa jira jechuudha. Daa'imman keenya irratti deemaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan amma wanni inni gochaa jiru labsii yeroo hatattamaa kana irratti xiyyeeffatee labsii yeroo hatattamaa kanaan dahatee akkamitti aangoorra akka turuu danda'u aangoosaa cimsachuudha fi kanarratti hojjechaa jira malee uummata Oromoof wanni inni gochaa jiru hin jiru. Namni keenya ayyaanni as deema jira. Namni kun gaafa dhufu ayyaanni kun dhufu dhukkuba kanaan wal qabatee bakka tokkotti sagaduuf deema, bakka tokkotti faxaruuf deema. Kun hunduu uummata keenya yaaddessuu namarra jira. Warri har'a immoo kun akkuma argitanii hordoftoonni amantii kiristaanaa boru ayyaana guddaa qabanii asumarraan iyyuu baga itti isiniin ga'e obboleeyyan keenya warra kiristaana taataniif ayyaana gaarii isin haa ta'u jecha. Egaa wanni amma Oromoo irratti Oromoon rakkachaa jiru keessatti lolli amma kara baha Oromiyaatiin naannoo Cinaaqsan irratti geggeeffamaa jiru. Miidiyaan bakka san dhaqeellee ammallee rakkoo sagalee naannoo san jirullee hatattamaan namni irratti xiyyeeffatee hojjechaa waan jiru natti fakkaatu. Argaa hin jiru akka kiyyatitti. Namoonni narraa hubannoo qabaatan arguu dandeessanii, namoonni narra jirtan waan kana hubannoo jechuu dandeessan. Kanaaf uummanni gara lixa Oromiyaa irraa yeroo hedduu ajjeefamaa turanii, hidhamaa turanii, lafa isaaniif qe'ee isaaniif irratti deebi'uu hin dandeenye ammallee warrummaa hafaniyyuu rakkoo hamaa keessa jiran jechuudha. So kuni hedduu nama yaaddessuu qaba. Kun hedduu namatti dhagahamuu qaba. Kanaafi koronaa caala har'a gama tokkoon mootummaan eega komaandii poostii labse maaliif namni yeroo Cinaaqsan keessatti dhufee ajjeefamu, yeroo shiftaan dhufee nama ajjeesu eessa jiran? Waraanni kun magaalaa qofa keessatti buufatee magaalaa keessa taa'ee uummata kana warra asirraan hin deemina, asirraan hin bayina, ati eessaa dhufte jedhee uummata keenya dararuu qaba. Kanaafuu rakkoo gurguddaa mootummaan
geemii guddaa uummata keenya irratti hojjechaa jira. Nurratti ijaaraa jira. Lola nurratti banuuf deema. Koronaa kana booda lola banamuu deema. Lolli banamu maaliin? Kan mootummaan shiraa amma inni hojjechaa jiru. Namoota mootummaan amma ijaaraa jiru. Maqaa komaandii poostitiin huccuu makalaakaa uffachiisanii, huccuu federaalaa uffachiisanii namoota bakka qabachiisaa jiran, namoota hojii hojjisiisaa jiran akka odeeffannoon dhufaa jirutti. So kanaaf uummanni keenya kana callisee ilaaluu qabaadha. Uummanni keenya waan kana akkamitti ilaaluu qaba kan jedhu irratti irraa dubbachuu barbaannaa jechuudha. Maaliif hawaasa keenya irratti wanni gaaga'amni godhamaa jiru gaaga'ama salphaa waan hin taaneef kana callisnee ilaaluun nutti ulfaatee kana wajjiniin uummanni keenya maal akka ta'uu akka qabu, akkamittiin uummata keenya bira dhaabbachuu akka qabnu ammayyuu rakkoo guddaa ka oofaa jiru mootummaadha. Sinitti maatan jira. Wanni uummanni keenya hubachuu qabu maqaa komaandii poostii yookaan immoo state of emergencytiin mootummaan nama ijaaree huccuu federaalaa itti uwwisee maqaa federaalatiin bakka adda addaa keessatti nama qubachiisaa jira, waan addaa hojjechaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo rakkoo lamatu uummata keenya qabatee jira. Rakkoon tokko ka addunyaan argaa jirtu, ka addunyaan hubattee ofiifuu wadwaachaa jirtu. Rakkoon tokko immoo ka addunyaan arguu fi hin dandeenye irra jira jechuudha. Kanaaf uummata keenya kana jalaa baraaruudhaaf hawaasni ala jirru kun maal gochuu qabna? Akkamitti wanni kun gara fuulduraatti deema? Wanta kana akkamittiin dhaabbachiisuu dandeenya kan jedhuu fi uummanni Oromoo guutuun kara tokkummaa irratti, kara ijoollee gara lixa Oromiyaa keessatti, kibba Oromiyaa keessatti, kaaba keessatti, jiddugala Oromiyaa keessa jiran waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu fi jabeessuu irratti. Ala kana miidiyaan amma nuti waan xixiqqaa namoonni hedduun tuffachuu danda'anii, namoonni hedduun homaan hojjetan jechuu danda'u. Hojii nuti hojjechaa jirru miidiyaan gurguddaan hojjechaa jiran. Maaliif? Miidiyaa gurguddaan tokko nurratti cufuu sodaatan. Lammaffaa ni hidhamnaa sodaatan. Kanaaf nuti immoo hoduu akkuma jirutti ituu biyyarraa dhufte rakkoo hawaasa keessa jirtu san gadi baanee dubbannaa jechuudha. Maaliif wanni yoo cufamnes yoo hidhamnes hin hidhamna, wanni tokko rakkoon hin jiru. Yoo waan barbaadan nurratti hojjechuu danda'an. Sini galee so kanaafuu akka miidiyaa gurguddaa sodaatanii piroosejerii yookaan immoo ragaa hin qabnu, maaloo hin qabnu, namoonni nuti irraa fudhannu namoota biyya san keessa jiraatan, namoota hawaasa achi jiraatan, ajjechan har'a naannoo Somaalee keessatti, Cinaaksan keessatti uummanni keenya ajjeefame ni jira jechuudha. Suuraa isaa maxxansee jira peejii kana gubbaa irratti namoota ajjeefaman. Sini galee kanaaf mootummaan har'a OBN fi ONN waan kana maxxansuu hin danda'anii biyya keessa waan jiraniif harka isaanii jiran jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo kana hubachuu qaba. Kana beekuu qaba. Koronaa caala kan uummata keenya fixaa jiru mootummaadha. Inni kan biraa waa'een hooggantoonni hidhamanii mana hidhaa keessa jiran. Uummanni Oromoo yaada uummata Oromoo maal fakkaata kanarratti? Hooggantoonni kun maaliif hidhamanii, eenyuuf hidhamanii, eenyuuf qabsaa'anii akkuma nama uummata Oromoof hin qabsoofnetti, akkuma nama beektee har'a hooggantoonni ofii gaafa hidhamanii taa'anii ilaalan kuni beektee rakkoo biraa qaba mataan isaa. Haala dhukkuba amma jiru kanaan addunyaan otoo koronaa sodaachaa jiru, otoo koronaadhaaf boohaa jiru, nama fayyaa jiru, nama yookaan immoo ala jiru manatti deebi'a. Walitti hin dhiyaatinaa otoo jechaa jiranii tokkoffaa mootummaan kun achi keessatti uummata hidhuu, lammaffaa namoota hidhaman achi keessatti kilaasii tokko tokko kennuuf hin danda'u, adda addaan baasee nyaachisuu hin danda'u. Namoonni kun hunduu bakka tokkotti miidhamu jechuudha. Dhukkubni kun yoo itti dhufe namoonni dhukkuba kana akkuma beekamu warri koronaan qabame jalqabaa fi warra wannooti warra xiyyaara Itoophiyaa keessa hojjetan, warra airlaansii keessatti hosteesii hojjetan, warroota nama uummata tajaajilantu qabame dhukkubsatee jechuudha. Har'a namoonni tokko mana hidhaa kana keessatti namni nyaata fidu haa ta'u, kan nyaata hiru haa ta'u, shufeera san haa ta'u, kan balbala eegu haa ta'u, nam tokkichi namoonni hidhamtoota kanaa wajjiniin walitti dhiyeenya qabu yoo qabame rakkoo hamaarra gahaa jechuudha. Namni achi keessa jiru tokkoon isaa kaafuu hin jiru jechuudha.
reebicha jira. Uummanni kun gariin rakkoo tiruu qaban, gariin rakkoo sombaa qaban, gariin rakkoo adda addaa dhukkuba adda addaa qaban. Maaliif mootummaan minaan iyyuu minaan nagahaa waan hin kennineef waan reebichi itti hammaatee qaamni isaanii miidhamee jiruuf dhukkuba kanaa walitti yoo dhufe namni irraa hafu hin jiru jechuudha. Namoota kanaas baasanii himuu deemanii hidhamtoonni kunii yoo qabaman achi keessatti namni isaan arguu danda'a. Mana yaalatti geessuu danda'u. Kan jedhu kana uummanni keenya sirriitti irratti xiyyeeffatee ilaaluu qaba. Miidiyaa gurguddaan irratti kana fookas gochuu danda'uu qaba. Mootummaan abbaa irree mootummaan haala addunyaan keessatti rakkachaa jirtu kana namoota kana bahaati yeroo isin barbaannetti isin waamna koottaa jechuu caalamu. Namoota kana mana hidhaa kana keessatti kaa'anii namoonni kun akkaataa riiskii otoo beekanii otoo arganii uummata kana mana hidhaa keessatti dhiisutu caala kan jedhu uummanni keenya dhiibbaa gochuu danda'uu qaba. Qeerroon kaleessa wareegame. Namoonni umurii isaanii guutuu uummata kanaaf wareega. Oromummaaf Oromiyaa nuti har'a argaa jirru kan ittiin boonaa jirru kan har'a argachaa jirru kana abbootii keenya nuu kenne. Warra mana hidhaa keessa jiru. Har'a Taaddasaa Birruu faarsuun, Elemoo Qilxuu faarsuun, Nadhii Gammadaa faarsuun bu'aa tokko hin qabu. Maaliif warra Nadhii Gammadaa wajjiniin ture. Sini galee Nadhii Gammadaa wajjiniin ture. Eenyu akkuma yeroodhuma sana bara sanaa kaasee isa dura qabsoo keessa ture Jaal Abdii Raggaasaa jechuudha. Abdii Raggaasaa har'a namoonni gootota har'a faarfaman kana warra hin jiran jedhanii faarfaman kana wajjiniinii baruma sana keessa nama qabsoo gochaa ture jechuudha. Uummata Oromoo fi isaa guyyaa tokko as bahee jireenya mataasaa jiraatee arginee hin beeknu. Uummata kanaaf otoo halkanii guyyaa baddaa gammoojjii otoo hin jedhin rakkoo hamaa keessa nama dabarsee jechuudha. Nama umurii isaa guutuu uummata kanaa kenne jechuudha. Har'a boru yoo inni boru du'ee inni wareegamee yookaan inni Abdii Raggaasaa eessa jira otoo argaa jirru ka har'a irraan dubbanne boru goota keenya jennee gaafa inni wareegame faarsuun boohuun bu'aa tokko hin qabu. Boru walaloo barreessuuf hin bu'aa hin qabu. Boru seenaa isaa barreessuun beektee nama har'a otoo lubbuun jiru nama kanaafi wareegama barbaachisaa ta'u kaffallee aantummaasaa saba kanaaf dhiiguusaa saba kanaaf dadhabuusaa saba kanaaf jedhee umurii guutuu umurii isaa kennuusaatiif Oromoon wajjiniin dhaabbatee mana hidhaadhaa isa baasuu danda'uu qaba. Hayyoonni gabbahanii guyyaa goototaa jedhanii faarsan goota hidhamee jiru har'a kan lubbuun jiru namni tokkichi namni kaasee irraa haasa'e hin jiru. Namni tokkichi Jawaariin dabalii Leencoo fudhadhu namni tokkichi namni haasa'e goonni beektee akka hidhamee jiru goonni akka mana hidhaa keessa jiru gootowwan mana hidhaa keessatti har'a wareegama hamaa kafalaa jiran namni tokko irraan dubbanne jechuudha. So kanaafiyyuu goota kana yeroo faarsinu gootowwan har'allee diddaarra jiran warra bosona jiran qofa irraa dubbatanii irraa haasa'anii dhiisuun barbaachisaa natti fakkaatu. Kanaaf wanni guddaan uummanni keenya gochuu qabuu fi hubachuu qabu keessatti dhimma kana gubbaarratti gadi baanee ifatti fuuldura dhaabbannee namoota kana mana hidhaadhaaf baasisuu qabna. Waliigala Oromiyaa keessatti naannoo Booranaa keessatti eeguma amma dubbiin kun komaandi poostiin kun labsame gara nama 1,000 oliiti kan hidhamee jiru. Guyyaadhuma 2-3 jidduutti nama 1,000 ol. Kan ala jiruu miti kan beektee kan achi keessa jiru gadhiisuu miti kan ala jiruuyyuu mana hidhaatti guuraa jiran. Kanaaf uummanni keenya kana callisee koronaadha moo mootummaadha kan beektee uummata fixaa jiru kan jedhu irratti kanaaf mata duree kana fidee dhufe jechuudha. Isa kanaafuu wanni Abdii Raggaasaa har'a callisnee ilaallu tokkollee waan jiru natti fakkaatu. Namni waa'ee profaayilii Abdii Raggaasaa qofa godhachuu miti. Namoonni biyya alaa kana haasa'an, namoonni biyya alaa kana dubbatan dhimma isaa kana namni kuni nama biyya Faransaayii jireenya gaarii jiraachuudhaafillee nama danda'u jechuudha. Sini galee nama dhukkubsatee dhukkuba isaa otoo qabu otoo yaalamu galeetan biyya kiyya uummata kiyya tajaajilee du'a jedhee biyya isaatti deebi'ee gale. Sini galaa kanaafi nama kana akkamittiin callistanii ilaala. Akkamittiin Oromoon callisee ilaalaa jira. Akkamittiin qeerroon ciisee rafaa ciisee bula. So boru eenyutu beetee biyya kana namoonni har'a hoogganni isaa yeroo jalaadhaa kanniisni mootii hin qabne dammeessuu hin danda'u. Sini galee huursuu yoo ta'e malee. Kanaaf
har'a warri Oromoo kan ofiin jennu qeerroon har'a jiru kun kanniisa mootiin qabne ta'ee jira. Kanniisa mootiin qabne kan hin dammeessine kanuma deemee huursee bishaanumaa fi abaaborra oolee galuu jechuudha. Innaa bakkumatti dheebuluu jechuudha. Kanaaf hoogganni isaa mootiin kanniisaa sigalee abbaan qabsoo Oromoo warra itti cichee miila qullaadhaan suuraa isaanii argaa jirtan isaa guyyaa tokko beektee ijoollummaa isaatii kaasee hanga umurii isaa har'a ga'u kanatti saba kanaaf nama beektee dugda isaa hidhatee dheebotee beela'ee miindaa naa kaffalaa otoo hin jedhin nama uummata Oromoof wareegama guddaa kaffale. Oromiyaa nuti har'a afaan Oromoo fi har'a kana nurraa hir'ate maaloo taane kan jennu kana hundaa'u kun hundi hin turre gaafa san namoonni isa waliin turan gariin isaanii nama muraasa tafe gariin isaanii immoo wareegamanii jiran. Warra isaan biraa dhuman san faarsanii har'a isaa mana hidhaa keessatti jiru nuyi teenyee ilaalu nuyi taa'ee dhaggeeffatu. Manni murtii cufamee jira. Namoota hidhaman kana mana murtii kamitti geessan? Mee wannummaan nama biyya kana keessatti amma biyya san keessatti manni murtii cufamee jira. Namoota hidhan kana akkamittiin hidhama? Bifa kamiin hidhama namni? Namni yoo hidhame seeratti dhiyaatee waan balleesseef itti gaafatamee seerri itti murteessee yoo nagaa ta'e gadhiisee yoo immoo beektee yakka qabaatee amata ammanaa hidhama jedhee itti firdii isaa yookaan immoo murtii isaa beekee taa'a jechuudha. Namoonni har'a hidhaman kun sagaleen kee jira. Namoonni amma hidhaman kun murtiin qaban jechuudha. Murtiin qaban. Namni murteessee isaaniin hangana hidhamtanii baatan namni jechuu ni danda'u tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya bakka jirru waan kana callisnee namoonni yeroo ammaa kana keessatti hidhamuudhaaf akkaataa nuti itti callisnee ilaalaa jirru kun haala sirrii natti fakkaatu. Haala fudhatamaa natti fakkaatu. Waan salphaa miti. Waan salphaa miti. Waan lama dhabaa jirra. Akka qabsoo Oromootis dhabaa, hooggantootas dhabaa. Kanaaf uummanni keenya wantoota kan akka salphaatti ilaaluu irra hin jiru. Yoo har'a namni beektee warruma kaleessa ka'ee warruma kaleessa wareegame san teenyee faarsuu kan ta'e dhaloonni har'a duuban ka'ee qabsaa'aan kiyya hoogganni keenyarraa hidhamuu hin qabu jedhee kaffalmatu yoo hin jiraatu ta'e kun rakkoo hamaa qabaachuudha. Balaa hamaatu uummata keenya irratti deemaa jira jechuudha. Biyya kamuu keessatti saba kamuu keessatti namni biyya isaatiif wareegama yeroo kaffalu namni beektee kan duuban dhufee dhaalummoo jiraachuu qaba. Jaalmarroo qofa irratti ilaaluu nurra hin jiru. Jaalsanyii qofa irratti ilaaluu nurra hin jiru. Kontiraatan fuune isaanis akkuma anaafisii Oromoodha. Quuqama qabaatanii fi xiiqeffatanii lubbuu isaanii wareegama kafaluudhaaf of qopheessanii jiran. Isaan bira dhaabbachaa jirra. Isaan bira eeggiin dhaabbanne warra hidhame kana gadhiisaa jennee falmii gochaa jirra. Gochaa hin jirru jechuudha. Innaa uummanni keenya wantoota kana akka salphaatti akkuma xiqqootti ilaalee yoo akkasittiin kan callisu ta'e rakkoon kanaa olii uummata Oromootti dhufuuf deema. Oromoon otuma callisuu biyya gadhiisee bahuuf deema. Na wantoonni amma miidiyaa biyya sanii keessatti gadhiifamaa jiru wanti mootummaan kuni maqaa federaalatiin maqaa komaandi poostitiin waan gurguddaa hojjechaa jira. Wanni isiniin jedhuuf odeeffannoo amma deddeemaa jiru jira. Fuula Feesbuukii kana gubbaarratti yoo argitanii jiraatan waa'ee dhimma arbaa guguufaa gaafatanii nafxanyoonni gabbahanii miidiyaadhaan waa hojjechaa jiran. Miidiyaan nafxanyaa halkanii guyyaa akka rasaasatti dhukaasaa jira. Waa'ee arba guguu fi waa'ee baddannoo waa'ee beeytee OPDO wayyaanetu kanaan dura hojjete jedhamu sana hundaa'u adda bilisummaa Oromootu hojjetee itti gaafatamaan adda bilisummaa Oromooti oonagnoota xayyaaqii jechaa jiran. So kana jechuuni har'a yeroo isaan ati kuroona waa'ee kuroonaa boossu yeroo ati namni du'aa jira namni qabamaa jira jettee asirraan iyyaa jirtu isaan hojii guddaa hojjechaa jiran. Akka isaan waraana ijaaraa jiran akka isaan Oromiyaa irratti waraana banuuf deeman kallattii si agarsiisaa jiru kana jechuudha. Ati otoo dhukkuba harka dhiqadhaa walitti siqina gabaan naqina ati otoo kana jechaa jirtu isaan achirraanii himannaa sitti bananii waraana humna guddaadhaan si keessa facaasanii
eenyutu Oromoodha, eenyutu Oromoo miti, eenyutu Oromoof dhaabbata, eenyutu Oromoof hin dhaabbatu nama tokko kanatti hin beekne mana kee duuba, mana kee fuuldura, mana kee beektee bitaa fi mirga kee qubachiisanii ati waa'ee dhukkubaa yaaddaa jirta. Dhukkuba kana booddee garuu balaa guddaa Oromoon kiyyoo keessa seenee jira. Kiyyeeffamtee jirta. Warri paartii siyaasaa Oromoo har'a waa'ee dhukkubaa haasaa jiran, nama gargaaraa jechaa jiran. Isaan garuu waa'ee beektee seenaa darbee irratti namoonni itti gaafatamu, namoonni rakkoo kana keessatti oonagii jechaa jiran. Abaawoon jabaa ta'uusaa, abaawoon akkam akka sodaatamu. Maqaan abaawoo maqaa adda bilisummaa Oromoo, maqaa Oromiyaa jedhamu. Rakkoo guddaa beektee biyya san keessatti dhukkuba kana caalaa namoonni isaan irratti xiyyeeffachaa jiran jaarmiyaa kana ta'uu, uummata Oromoo ta'uu ka agarsiisaa jiru jechuudha. Biyya tokko keessa waliin jirraa miti. Biyya tokko keessa waliin teenyaa miti. Eega biyya tokko keessa waliin teenyee, biyya tokko keessatti beektee waliin jiraanne har'a waa'een du'a namaa, waa'een boru wareegamuu kan isaan yaaddessaa hin jirre, isaanii namoonni mana beektee biyya kana keessatti rakkoo balaa guddaa uuman Oromoodha jedhanii kan isaan dubbachaa jiran. Isinii hubatamaa jiran natti fakkaata wanni jechaa jiru. So kanaafuu kana ciibnee yoo laalle ofirratti ilaaluun, ofirratti dhaggeeffachuun bu'aa qaba jedhee yaadu akka namooti sin amanu. Ani hamma dandeettii keenyaa, hamma humna keenyaa gadi baanee waan gochuu qabnu bifa intarneetitiin miidiyaa Oromoon qabu hundarratti dhiyaatee uummanni Oromoo dhimma hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan mana hidhaa jiran, dhimma waraana bilisummaa Oromoo kana hundarratti Oromoo mari'achuu qaba. Ajandaa ta'uu qaba. Gargaaruu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo eessaa fidee har'a harka dhiqataa, huccuu eessaa fidee jijjiirrataa. Kun hundi hojii manaa keeti. Maal sitti fakkaachaa jira? Dhukkuba koronaa jechaa oolla. Nafxanyaan asirraan albee sitti qarachaa jira. Sigalee waa tokko gochuu hin dandeessu. Ofiifuu carraa guddaa argatanii waan fedhanii fi akka barbaadanitti uummata keenya irra qubachaa jiran. Sa'aatii barbaadan ol seenanii nama qabaa jiran. Gaafa isaan barbaadan gabaan hin ta'a, gaafa isaan hin barbaanne gabaan hin ta'u. Kana keessa jirra. Kana hin arginaa miti, kana hin hubannaa miti. So maal gochuu qabna nuti? Maal hubachuu qabna nuti? Kanaaf ani akka nama tokkootti waraana kana maali wanni nuti yaadaa jiru? Waraanni kun eenyu qaba? Namni kanaan dura, warri kanaan dura beektee dogoggoree qabsoo Oromoo karaa irraa gate. Uummata Oromoo kumaatamaa wareegamni Oromoo duwwaa ta'e. Manni murtii har'a Oromoo har'a beektee rasaasan rukutamee jiru kan har'a beektee sumuuniif shilingii gargaaraan jiran. Dhimma koronaa vaayirasii irratti maatii wareegamtootaa warri jijjiirama amma dhufe kana irratti warri beektee rasaasan rukutamanii kan maatii isaanii irratti hirkatanii jiraatan, kan maatiin isaanii galii hin qabne. Warra kana gargaaraa jiranii har'a taakkaleen faan. Warra kana fuuldura wajjin gabbahanii mee mana isaanii dhaqne manoota nafxanyaa deemaniiti nafxanyootaaf gargaarsa guddaa gochaa jiran. Sirigalee nafxanyaadhaaf gargaarsa guddaa gochaa jiran. Warra namoota kumaatama jira kan qabsoo kana gubbaa irratti harkaa cabee kan beektee ka'uu hin dandeenye, kan wiilchariidhaan deemaa jiru, kan miila hin qabne. Warra akka kaffaaloo meeqatu jiraadha. Kanan ani beeku kan isin beektan. Sirigalee warri kun gargaaramaa jiraadha. Warri kun har'a jijjiirama kana fidaniif har'a waa'ee dhimma koronaa kanaaf hojjechuu hin dandeessani. Maatiin keessan harka qalleeyyiidha. Jijjiirama kana fidanii biyya kana ijaartanii jedhanii gargaaramaa jiranii. Kanarratti dubbachuu dandeenye jirra. Kanuma isaan godhan Abiyyi nafxanyaa gargaare, Taakkalee Uumaa nafxanyaa gargaare. Kuni Oromoon ofirra rafaa jira beektee arba ofirra ciise ta'aa jira. Sigala arba ofirra ciise. Arba ofirra ciise jechuudha. Kanaafuu sheer godhaa guruppii keessatti garee keessatti sheer godhaa. Na yaada beektee warri barbaadanis bilbiltanii yaada mataa keessanii kennuu dandeessan. Halo? Halo, walabummaa. Aye. Allii video siin taaseen ta'e suma ajiduri haasoo jira amma sitte
laayivii irran jira dhiifama. Haya. Yaa wanni amma isinin jechaa jirru yoo hubattanii jiraattan yoo dhageessanii jiraattan rakkoon amma uummata keenya mudachaa jiru rakkoo hamaadha. Rakkoo hamaadha. Taakkalee uumaa maaliif uummata Oromoon gargaarre? Maaliif ijoollee kaleessa qabsoo kanarratti wareegaman? Naannoo Finfinnee kana keessa, Buraayyuu kana keessa, laga Xaafoo keessa, Sululta keessa nama meeqatu jira? Shaashamannee keessa, Awwadaayitti ilmaan Oromoo meeqatu qaamaa hir'atanii mana isaanii jiran? Wallagga Lixaarratti, Laqamte keessatti, Ayiraa Gullisootti. Haati Oromoo kan ilmoo ishii dhabde sunarra maal eenyu gargaaraa jira? Taakkaleenii fi Ashaagireen nafxanyaa baatanii nafxanyaaf nyaata guuranii dhaqaatii nyaadhadhaa koottaa nyaadhaa jedhanii uummata keenya wannoo gochaa jiran. Kan uummanni keenya walitti qabe qarshii uummata keenya lafa uummata keenyaa gurguranii nafxanyaa dhaqanii nyaachisaa jiran. Kana garaan kee argee kan ati hin aarre kan kanarratti hin mari'anne ani Oromoodha. Oromoon beektee ofumaaf of gubaa jira. Ofumaaf manni abbaan gube iyyan qabu jedhe Oromoon. Kanaafuu gaaffii manaa hunduma keenyaaf haa ta'u. Akka miidiyaa kiyyaatti sinii galaa gargaarsi har'aa Oromoon dhabee rakkachaa jiru kana rakkoon isaa kan rakkina uume nu mataa keenya. Anaaf isintu rakkina uume. Nama biraan gaafatina ofuma gaafachuun nurra jira. Kanan sinii dhaamuu barbaada. Kanan siniin jechuu barbaada. So yeroo gaarii qabaadhadha. Yeroo biraa walitti deebina. Injifannoon kan uummata Oromooti. Horaa bulaa deebanaadha. Sheer godhaadha. Laayik godhaadha. Akkasumatti peejii kana guddisaadha. Warri hojjechuudhaaf fedha qabaattan hawwii qabaattan immoo koottaa waliin hojjennaa. Kuni miidiyaan kan Oromooti. Waan takka wanti asirraa shilingiif sumunii argannu tokko hin jiru. Namni Oromoo tajaajiluu barbaadu. Namni beektee saba kana dukkana keessaa gara ifaatti baasuu qabna. Dhaloonni dhufu jijjiiramuu qaba. Warri jettan yoo jiraattan koottaa welcome jennee jirra. Welcome. Tokkoon keenya hundi keenya wajjiniin dhaabbannee hawaasa kanaaf wareegama kaffallee uummata keenya hamma dandeenyetti jijjiirama akka inni argatu gochuu qabna jechuudha. So kanuma isiniin jedhaa yeroo gaarii qabaadhaa.